asfaaltiidha. Daandiin isheen qal'oon ortodoksii asfaaltiidha. Achirraa adeemna lubbayyifannaa kanan ta'u taanaan kanas ni hammanna. Qubee adda financhaa jira. Keetan jalqaba meeyaanis achirraa. Daandii ishee jalqabaa fi kan duuka bu'ootaa hundeen kee raajota. Ulfina kee himuun an irratti fokkisu si balleessuudhaaf baay'een si doorsisu. Balleessaa kee malee maqaa sii moggaasanii akka ati badduuf hundee kee dhoksanii. Ija akkan godhannee fi dameef utubaanii kan hundumaa ofumaa bu'aa buusu cimsee kan si qabe tasa gassin dhiisu. Bara fariisotaaf qondaaltota seeraa dura yeroo sana iyyuu hin banne hundeen kee arras jira. Yeroo sana iyyuu hin banne hundeen kee arras jira. Yeroo maal jetti laata? Yeroo mee garasitti darba uummataa. Egaa qubeen kunoo mee maal dubbata? Sirraa fagaadhee eenyummaa kootatti ati daandii ishee duraa sirraa fagaadhee eenyuuf hin ergisu gurra? Ati soora kooti galmaan uura koo yaadachaan jiraadha guutummaa bara koo ayyaana kootiif ati kanarra mirgisu iddaan uura koo wanta dhiisu jecha afaan koo ulfina kee himuuf miti kabaja guddaa qabdam kanan jedhu olitti har'a ga'uu keenyaaf sibbaasee buuxine malee har'a ga'uu keenyaaf eenyuun karoorsine yaa qubee koo nagaattiin jedheera faakoo anaa dhufu sisimadheera. Faayamtee kuulamtee ati kan miidhagde mana kee keessaa mi'eeti maal dhabde? Oobdiin keeyyuu kan inni barsiisu wangeelaa quufa malee tasan jiru beella si duukaa bu'uun irra yawwa yeedaloo yaadii faarfannaa gaarii si duukaa bu'uun irra yawwa nu gargaari ijaarsi mana kee hundaafuu fakkeenya waa'ee kee ibsuudhaaf hin barbaadu beenyaa warra si ganani ati barbaadadhu situ barsiisee guddisee ati isaan waammadhu gabrummaan hin jiru tokko illee si bira barruu harka kee irra qabbanatu jira situ nuuf qopheesse mana keenya galgalaa homaa tokko hin qabnu ati nuuf ta'i galaa fuula kee duratti gatii hin qabnu hormaa dhiigdee waraanamtee nu baraarte joormaa dhiiga keenyaa maddisaa si biraa of fakkeessitee nu uumte addan baasne ofirraa na jaallattee tanatti baastee gatii yaa Waaqayyo maallaan taanee ati. Hojiin kan kee raajii hundumtuu addaa burqaan nageenyaatis si keessaatii madda yeroo dhibbuu keenyaa situ nuuf falaa nurraati cincirteef funcaaf cinaan cila isaanii balleesseef fannifamte aniyyuu gatii dhiiga keeti. Dhiitamuuf ciigga'amuun dhagamu kafannootti oolmaa kee haa ta'uun dubbadhu hundasaa jireenyi keetiif himira maddisaa baduu kon barbaaddu guddaan nakaa dhimta utuu ani hin karoorsin ati naaf dhimmita. Iji gooftaa kun uuma bira ilaala ati miidhadhu yaa Waaqa jaalalaa akka urjii samii akka galaana cirrachaa qulqulloomneen teenyu maaf deemna bitaacha maaf naasullaa shoofna yaaddootti jiraachaa gar tokkottiin cinnu waa lama fakkaachaa namni amantii qabu tulluu dhiibee jigsa amantii qabaachuudhaaf amanuudha maddisa kun jiraannaan tulluu dhiibdee jigsitu kanan godhe olitti sun raawwattu jedhamee caafameera wangeela irratti kana kan dubbate mootii moototaati. Kana kan dubbate mootii moototaati. Ji'iifa ishee laattee yoo addeessa googdu andara bu'istee addaatti miidhagdu sagalee Waaqayyoo dammara mi'aawaa ifaajiin seexanaa wallaansoo hadhaawaa jaalallee Waaqayyoo tasan tilmaamamu dhumni isaan bada kan Waaqa isaan mormu moo'ee jiraatanii bara baraani mootonni hedduun ka'anii kufanii darbani jabaadha Waaqayyoo alfaadhaaf omeegaa guyyaan fayyina amma egaa namni maal eega jabaa Waaqayyoo alfaadhaaf omeegaa guyyaan fayyina ammoo namni maal eega Kaleessas kan ture boris kan jiraattu daandiirraa godhanii baay'een ta'aarraatu akka hin irraanfanne daandii ishee dhugaa jireenyatti geessa jalqabaa fi sooga wangeela gooftaatiin hunduu sirreeffamee gaggeessota hafuuraan sirnaan barreeffame waaqa kadhatanii soomaaf sagadaanii foon ofii miidhanii hafuura ofii fayyisanii qoosaatti hin barreeffamne dhugaadha wangeelli sirriitti soorannaan tasan jiru beelli sirriitti soorannaan tasan jiru beelli. Lafa hanga samii utubaa malee dhaabe waan hundumaa keessaa kanatu na dhibe. Aduuf bokkaadhaan walqixxeetti soora gannaaf bona jedhuun walqixxeetti qooda. Barri dhufaa darbaasatti wal jijjiiru waqtiin jijjiiramee tasa san geeddaru qallabataan isa kan uume hundumaaf kan du'ees isa fayyuuf ala namaaf. Leeyyoon dubbadhu waa'ee Waaqa koo fi kan naaf ta'uu malu du'a baate oofi. Mana keenya galgalaaf galaa qopheeffannee haadha gooftaaf ergamoota nuti erga kabajne. Kabajaa kan jedhame hundumaa kabajna
bu'uurri isaa wangeelatti amanna. Raajota qulqulloota warra hangafoota abbaan takla hayimaanot isaan fakkeenyota waadaa isaan qaban kan nuti dhaabbannu ji'a gara ji'aattis kan nuti yaadannu. Jabaadhaa wal jabeessaa egaa yaa sabaa waangoon hundumtuu egaa raagaa qaba. Jabaadhaa wal jabeessaa egaa yaa sabaa wanti hundumtuu egaa hiikaa qaba. Nama hundumaa bifa keetiin uumtee waan inni balleessiif ati fannifamte maqaan kee jabaadha. Utubaan sibiilaa surraakiin golgamne kan taane qulla nama hundaayyuu wal qixxeetti uumtee beenyaas hin fudhanne tokko tokkoon filtee iccitii waaqummaa kan barsiisu manni amantaa kana kan barate arras hin dhaabbata. Ortodoksiin jechuun egaa yaa saba koo isinittan hima na caqasaa al tokko. Jechoota lamatti walitti dhufanii walii galteedhaanis waliin jiraatanii. Ati ortoo ta'ii ani moodoksiidha yoo walitti dhufne walii utubaadha. Jechoonni walii galanii ortodoksiin walitti dhufanii daandii qajeeltus kanaaf jedhamani. Daandii qajeeltus kanaaf jedhamani. Phaawulos Phexros biyya lafaa irratti wangeela lallabu andara addunyaatti kan garreef kan dhageenye nuti akkamiin dhiisnaa wangeela barsiisnaa egaa nuunidha jechuun utuu dubbatanii mana adabaatti cancalas ka'anii egaa harkaaf miilatti sagalee ol kaasanii kan faarfatu akka danda'anii hidhaa irraa jite manni banamnaani faarsan isaanii mana adabaa kan banu eenyudha irra amantaasaaf kan wareegamu. Qulqulloonni bartoonni baay'een erga guddatanis kaan ijoollummaani isaanin jaallatee isaanis waamee Phaawulosis yoo barreessu wangeela irratti warra filatee waame jedheen Roomee 8:30 irratti kan inni waamuuf hubadhaa yaa namaa wangeela barsiisaniif isaan yeroo hundumaa kanaafis mitiiree kaan dhagaa baaburaatti kanneen agaduwaaf wareegamuutti qabne egaa seenaa dheeraa nuti Daaqoon Isxifaanosiif Gorgisin warra fakkeenyaati. Raahel isin booste maanshee buustee seenaa dheeraa qabdiin gurran isin boose. Fara'oon mootichi gara jabinaanii ijoollee daa'imman inni gorraanaanii mootiin irratti dhalate jechuun yaaduun ijoollee hedduu fixe gara jabinaanii. Raahel da'umsaaf yeroon ishee yeroo ga'u Fara'oon mootichi gurri isaa yoo kana dhaga'u qabaatii dhophicha dhiichisaa dhiigni ilmaan isheetiin manicha jabeessa. Ijoollee ishee lamaan dhoqqee dhiichisiise gara jabummaadhaan hedduu ficcisiise. Raahel boo'icha guddaan imimmaan facaastee garaa gaddaanis gara samii ilaaltee hin argeen dhagee waaqni ishee uume Fara'oon mootichaan hedduun akka dhume gara jabummaa mooticha akka Fara'oonii nurraa qabu waaqayyooni. Gara jabummaa akka mooticha Fara'oonii nurraa qabu waaqayyooni. Sanyii filatamtuurraa waaqayyo dhalatee dhala namaa hundumaaf jireenya kan laate Armooneem irra jireenya kan laate. Kanaaf kan jireenya kan laate kan inni si'eessee bilee sanyii Maariyaam dhalatee dubaroo Maariyaam irraas dallaa horiitti kan dhalate dhalli namaa kanaaf karaa jabaate. Armooneem irratti mul'atte ati kan si beeku sin beekne walitti araarsitee humna waaqummaa keessa itti agarsiistee jaansii arguuf kan hawwaa turanii bakka jiran dhufanii hundi isaanii abjuun bara dheeraa inni karoorfame yaa barsiisaa karaa kee dhugame. Museen si arguudhaaf hedduu kan barbaadu fuula kee arguudhaaf dhimmi akka gaalu barattoota kee keessa isaanii waamtee aangoo qabeessummaa keessa isaan agarsiiste. Utubdee dhaabda samii utubaa malee marsitee jiraatta arfan warra gole barri dhufee darbaa tasas hin daangessu mirgaan nu kaadhimtee bitanuun keessu si bitamu maleet hin bitamtu gabroonfamuu namaas tas hin jaallattu bilisummaan dhalattanii bilisummaan jiraadhaa kanadha kaayyoon keenya jalqabaadha. Badii faamaa jalaa ulluqni akka baanu erga irra geenye tasayyuu waan taanu jabina keetiin ribuun dhagna keenyaa surraa kee fulfina inni ta'e beenyaa. Vaayirasii ta'ee inni nu rakkise namaaf si'iin kan adda fageesse ofiin of jaallachuu daandii kee dhiisanii kijjiba baay'isuun dhugaa awwaalanii kan ofii dhiisanii daangaa walii dhiibuu kan walii dhiisanii daangaa walii dhiibuu garaan hin gaddu kan buudhuuf agabuu ragaa sobaa funaanuun akka dabsu tokko gammachiisuun tokko mimmaan roobsu ajjeesanii awwaalu silaa jaalala kan barbaachisu silaa isa kana lala obboleessi obboleessaaf bara tolu dhibee isa balleessuudhaaf bara reebu dibbee vaayirasii kan nu gidduu faca'e wal dhaga'uu dinnaan hundumtuu wace. Vaayirasii kan nu gidduu faca'e wal dhaga'uu dinnaan hundumtuu wace. Waltajjii keessatti kan dhugaa baanu
har'a qofaa miti Pawulos kan dubbannu. Barichatu hamaadha jabaadhaa firaa. Phaawulos dubbateera wangeelarra jira. Akka jalaan diinneef inni nutti himameera. Halkanichi sokkees laftis bari'eera. Dammaqaa hundumtuu amantiitti cimaa. Uturamni akka dhumne guyyaan dhuma. Lubbuu fayyisuun yeroo hin gaafatu. Abbaa tokko mare jettee gaaboftuu. Abshaalii dafee mana isaa sirreeffata. Mana galgalaatti achitti boqota. Abshaalii dafee mana isaa sirreeffata. Mana galgalaatti achittis boqota. Xalayaa du'aa erga nurraa kaafame. Du'a lammataa nuti ofitti waame. Akka duunu miti jireenya abdannaa. Duuti lammaffaan hin qabdu boqonnaa. Waan gaarii dhamaa'uu raajota kabajuu. Kan sitti himamees hundumaa raawwachuu. Fudhatee akka deemtuuf xalayaa isa gaarii. Yeroon isaa amma kaasii xaarii. Fudhannee akka deemnuuf xalayaa isa gaarii. Yeroon isaa amma kaasii xaarii. Murtiin kan keetii akka kee irra jira. Xalayaa isa duraa inni si cireera. Isa fuuti deemtu gaarummaan barreessi. Dhiigaan osoo hin taane adiin qulqulleessi. Yaadatamaa jiraata yoomuu seenaan ortodoksii ifaaf bilisadha hin qabu na dhoksii. Madda lubootaaf warra qulqullootaa sichis ni jiraata. Seerri kee cimaadha amantaa abbootaa. Madda lubootaaf warra qulqullootaa sichis ni jiraata. Utubamtee hundumaanii faayyamtee kuulamtee moota baraanii abbootii hangafootaa kanneen akka lubootaa kan isaanii filee warra phaaphaasota tajaajiluuf kan qophaa'an warra daaqunii dugda mana amantaa faarfattoonni kanaan marfamtee jiraattati yoomuu umurii ati qabdu jiguun dulloomu baroota kee himuuf geejjiban dubbadhu anaafis cubbuudha sobeesiin kakadhu. Baroota kee himuuf geejjiban dubbadhu anaafis cubbuudha sobeesiin kakadhu. Zara Yaaqoobii bara Yoodit guriitii amantaan ortodoksii kun eessatti guddatti jechuun siinaafanii yeroo sana mana amantaa isaaniis ni balleessina. Amminaaf jedhanii gadaamota gubanii mana amantaa isaaniis kaan ni balleessina. Amminaaf jedhanii gadaamota hedduu gubanii kanaan wal qabates nama hedduu fixani. Akka yaada gara isaaniitti ati har'an geessu si gubaniitu immoo daaraan si barbadeessu. Akkamiin gubattaree waaqni si wajjinii isa mootiin dhaabee hin danda'u namni seenaan dhugaanatti qabdu yoomuu kana har'as hin dhibamne dhaloonni akkana waan hin danda'amne dhiibnaaf biraa hundeen tawaahidoo ilma maaramii biraa. Waan hin danda'amne dhiibnaaf biraa hundeen tawaahidoo ilma maaramii biraa. Qubee toora galchee kanaan barreesse ergaa qabaataniif kanaan cimdeesse malee warra barattu egaa abdii qaba malee hojii dhabee miti qaba hojii jabaa. Katabuun kun dogoggora yoo qabaate jechoonni mallee yoo an harkaa baate laphee korraa fudheen dhiifama jedheera isa dhufu sirreessuudhaafis waadaa isiniif galeera. Dogoggoran qabu yoo jettan uummataa mee waaqayyoodhaaf harka walitti rukutaa. Nagaa mootarii gurra kooti. Tokkotti dabala dubbii sadii tolu. Mi'ootii raagaasa. Dabaleen kataba anas na eebbisa. Dabaleen kataba anas na eebbisa. Yeroo ammaatti kanan barbaaduttisaa umurii siif laatu mana isaa keessatti ibsaataa siifaa qabu fuuldura keetti jechuun tokkicha na eebbisa. Anas yoos garaan na ciisa. Kana fakkaataa galanni waaqayyoof haa ta'u ulfaadhaa yeroo keessan aarsaa gootanii waan dhaggeeffataniif kabajamaa ulfaadhaa. Gara kutaasii mallee gara kutaasii mi'ootii raagaasa see tokko ulfaanaa dhugaa. Polisi keenya dhugubatti waaqayyoo jecha nama qubee ishee jalqabaa eebbisnaa immoo oorraa fudhate.